waan dhimma gartee shaadee deebitee immoo shaadee deebitee amma in haarata qaba daawun eberji sanumaan hareessa asittiin salaate subii asittiin salaate salaata gan baasanii qabadde hin qabanne gar amma tooguma qofa barka barte la ilaha illallah mayyuu damale barte barca amantii bakka amantii lalal arranto jimaadis maamu nyaatuma wargannaa nagaa nyaatuma nyaaddo Jimaa maali dubbata? Omanne kamera ada geessaa abjeen irra duujal miidiyaan guutuun. Hiraata miidiyaan akkalli geessa yaan irra duujal. Akka badii keetiitiin. Hangaliif kaayaan jennu. Bishaan buraatti ustiin kennan. Asifituu irra furmaata ta'ee jira biyya. laa damma wanti dhibama caaleen jiru Ammaati arree as jirti biyya jiru namni bilbilaan naa quba qabaatu ana malee hin jiru. Maatii bira isiillee quba qabna. Gurbaan jechuun jaarsa kana gahee jireenneen quba qabna qe'ee guutuu. Amma kadhaa yaartiin ta'e silkii irra daawwateeti gurbaan irra dhaamse waan irra dhaamseefis gana gaafate. Amma anuma baasuu qaba si isarraa footoo. Inni biraa ka dhimma TikTok ne gubate maallaqa irratti ammoo gaafa ni geema taphatillee TikTok sana harka jira waan ta'eef anatu doolaara irraa gara dirhama deebisee dirhama irraa birii Itoophiyaa deebisee natu ergeefi sun ergamee fiira wanni keessatti hafe doolaara 20 akkas qofa guddaa miti doolaara 20 qofa keessatti hafe kun ergamee fiira. Segala kan fado sagaleen kini jira amma mutabi Ni jira. Ini jira Muhammad saya jalib sana. Kiamsa semua pindi kiamsa ustaz semua pindi sa. Muhammad Amin gafin si gafat. Muhammad Amin gurta. Ni daga. Mewan isa barreessan keessa wanni sila admale heeramale da wanni nama sodaachisu tachirra barreeffame tan namaati beekamaadha jettu san inni itti barreeffame jira doorsifni. Doorsifni wanni akka doorsifni gama harkaati immoo Maali wanni silaa isarra barreeffame san? la gara doorsisaati miti. Tokkoffaa irratti osoo keessumaan meeqoo jira sirra paablika irratti qo'imu wannata. Waan si barraa'e san guutuu Hamzaa bira ergi. Hamzaa irraa nuuf fuudhi. Hamza tisergi anak tisergi wasan. Anak tisergi Hamza tisergi. Ergi mama teman WhatsApp kiyani kabda. Achirratti ergi asirratti immoo siif himee joine galatoome. Ani yaaduma lama gabaabaan Maamatti itti dabalee Ustaad Abu Sabraddiin kanna Ustaad Abu Sabraddiin baga nagaan dhufte. Mau matamin follow dia bisa ti matamin. Kono hara te kini. Hamza nu follow na dia bisa. Masih irta nanti no. Tole iya. Irratti ijaaramuuni dhugaadha irratti ijaaramanii jiranii. Ammoo silaa namni obboleessarra ijaaramee waan isaa gubuu manna irratti ijaaramee waan isaa san osoo hin gubin isatti dhaqanii qabanii waan godhan silaa godhanii irra bareeda. Illee badduu san keessa naquuni daranuu waan badduu fiddi malee waan gaariin fiddu waan ta'eef jecha wanni godhame waan hedduu nama reeffachiisaatii hamileellee caphee TikTok alleetu jalaa gubatee warri silaa achitti dhaqee isa lafa qabee quraana qara'ee hidhee booda yoo rabbi jee telefoonuma isaatu harkaalat godhanii fiigaa kutaniin jechuudha. Waan ajaa'ibaa. Wala telefoona gurbaa kachi taa'uu jalaalat godhanii fiiganii waan fokkottu dalaganii jechuudha. Uummanni san isaanumaatu isarratti illee duulaa ture. Isaanumaatu TikTok illee jalaa gubee jechuudha. Tanaaf admalee turratti dalagame yoo wallaansatee illee akkuma jenne nuti Abu Sabraddiin wajji waan silaa wallaanamuu qabu nullee gaafadhaa ni wallaannaa jenne haasoyne wanni biraa gaa silaa asirratti dhufne ni gargaaran jennu namni gargaaruu barbaadu. Ustaazi waan tokkoon illee wanni si himuun barbaaduun qaba yoo dhaga'uu baatte waan akka dhageessu. Meenaa gangaye. Ati ilma Oromooti moo ilma Oromooti miti? Ilma Islaamaati moo ilma Islaamaati miti?
ilma islaamaati ilma oromootis. Galatoom ulfaadhu. Islaama irratti hamtuu ni yaaddaa? Ilma Oromoo irratti hamtuu ni yaaddaa? Waan diinummaa Oromoon ofirraa si eegduuf ni qabdaa? Hin qabu. Duuba hincitii Ustaaz Muhammad Bayaan Jawwaal harkaa fuudhanii Hamzaa Hasheejjaa birii wajjin hidhata qabdaa. Isaa wajjin jiraatta. Isaatu kanatti TikTok kanarra waan akkanaa godhii akka Islaamni xiqqaatu waan kana fidaleessaa jiran jedhanii hincitii Jawwaal isaatiitu barbaaduun maaliif barbaachise? Ati tun sedif de jaalibsaa kiyya ati bar maqaa kiyya yoo dhagayanuu isaan ni rakkatan bakka manaa baarkan yoo maquma kiyyaa'u dhagayanii maaliif akkas hin jenne ati sila jarri akka saajee uree duuba kana amma islaamaa jennaan islaamaa wajjin mannaa duuba ilmaan islaamaati darasaa teenya jennaani duuba sheekota keenya jennaani duuba kanaan aboo waan takkan siimaan gurbaa tokko namaan ani beeku namaan ani ijatiyyaan beeku wallaahi harka udduduubatti hiiteetiti ol fannisanii waan kana seenaa tana isiniif fidu jiraadha osoo cafaqanii somba buusanii ajjeesan ummanni yoo histiidhaaf kee akka malee badaadha siigalee tanaaf histii fi adawwummaa daangaan qabne namarratti yaaduun numa jira garuu takka ummata keenyaa kana hin agarrees hin beeynus wallaahi mata nama dhukkubsiti tun siigalee jaalibsaa kiyyaasumaa wanni gabaabduu takkan dabarfachuu barbaada ummata nama kumaa fi 700 kanarratti jecha lama jeetiin Ustaad Abu Sabraddiiniif kan wanni jechuu barbaadu jara keenya chaalenjii gabaabduu takkaatu obboleessa keessa Yaasiin Orootiif kenname yooni fi 7 keessatti TikTok saaroon VIP jedhamusa miliyoona nu guutte 500,000 nu guutte birrii Itoophiyaa miliyoona siif kenninaa jedhan obboleessa keessa san bira dhaabbadhaa viidiyoo takka taniin an dalagee jira viidiyoo san laalaa liinkii maqaadiniif jala kaa'ee viidiyoo gubballee kaa'ee viidiyoo gubbattis tuyxanii deemtanii chaayinaala san foloo godhuu dandeessanii gargaara obboleessa keessan bira dhaabbadhaa waan akkasiitiin atilleen jaalibsaa kiyya waan san dalagii fi bira naa dhaabbadhu mucaasan haa waan tana injifatu waan san yaa birrii Itoophiyaa miliyoona takka fudhata yaa bira naa dhaabbadhaa hundi keessan viidiyoo dalagaa ijoolleen teenya warri na dhagayaa jirtan obboleeyyan hundi keessanuu akkas naa godha galatooma. Galatooma ulfaadhu hoyyee ni dalayin abshir Rabbu Sabraddiin baga nagaan dhuftee fudhadhu jarraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعدوا وعسيتني جرتن ريبس دقاتين ترى. وان كان جكاي جل قبر وان كان هنغن جل ديما ترى لا ليه بس يا حمزة شجابر وجين ليه رضها ترى. قرو أنا يو أنا تاتيس أبا برا ليو تاتيس إلمنا ما تك حكرتي دي قرو بريدا ده. ما بيان دغونغورا غوليجرا اكاب سوردين تي غوليجرا ولكن امو دغونغورا اني غودسن قفا متي خلالا من قبون خن دراس جيتين جرا مچان اقروان ريف غرميسان دبتسان وان سريتي بكدا هاسو ديرسو نمبر باچسو ركون اسا مله اكاتاني تفايد ملين ميبي سريتو باتي واي جماعتي وجه والقبطرتلي دي بارا قدمي جرا سريتي Sini kali wae jimaati wajul qabturutile irratti dhiibbaa godhamee jira waan sila agartee ni harkan najaan waan sila agartee Hamzaan guyyaa agartee wanni sun uumamu ani jalqabarra nama jala Ustaad Hamzaa jala seenee irraahi gastii itti durootti ergatee jala taa'uu ture irraahi ogama bayan jechoota wanti dhaaf fayyadamee wanni masqalaa san godhatullee jechuudha. Sandura waan munaqashaa taate malee hariiroo biraa hin agarree akka ja'anii yaadamee fi wanni bilbila keessaa isa dhaanii dhaban waan ragaa qabatamaa jechuudha waan takkan harkanne. Mamma bayan namni gartee nama diinii ustaadaa isanitti beekaa fi maaliif namni diinii gartee karaa kana deemaa jee namni itti wacuun ni jirti garuu immoo namni waa beeku waan waa'ee jimaa sinii ijji wal qabatee diruma bee jibbansa qabu barsiisaa fi tura haqiiqaa jirtuun dhugaa jirtu jechuudha. Kanaafuu nuti gartee guyyaa sanillee gargaarsa guutan jenne mucaan kun akka dhukkubsatee jiru jalqabarraa kana durallee kan dhukkubsatee ture
warra inni wajjin ture irraa nutti himamee mana sheekha keenya Sheekh Jamaal Hajii ture mucaan isaa nutti himee ture kana durallee dhukkubee ture jee aboo namni kun eega dhukkubee jiraate kana durallee amala kana eega qabaate ni wallaanna kana ammoo nuti gargaarsan gurru Hamzaatillee hangana akkana daskanni abaluu if qabnee waan san gartee fayyaan isaa akka wallaanamu goonaa jennee walii galle jechuudha. Warri dhaqee achitti hidhesaniihu afaan isaanii garagara dubbataa ture. Hoggaan waa hedduu keessaan gizee na erganii gizee laaloo ammoo waa'ee firqaatii hojii waa wal qabatu jibbansa gartee isarratti duulamaa ture keessa ifaa fi bilisatti jechuudha. Waa'ee firqaatii hojii waa wal qabatu hundaa jira. Tuni dhugaa jirtu waan na bira jiru barreeffama ofeetan isinii kan danda'a. Dhugaan jirtu tana isaas rabbi haa fayyisu. Garuu an maaliif hin beeku wallahi namni barra yoo aqiidaa keessatti illee wal dhabuun waan garaagaraa keessa wal dhabuun ni jirti. Akkanatti ammoo garuu jibbaa isaa baallee baanii du'a namaa hawwuun maal akka jee dubbadhu hin beeku wallahi. Du'aan akkamiin namaa hawwa namni dogongora huddaadhaa kuni. Inshallah rabbi haa fayyisu rabbi nagaan illee haa baasu. Kanumaan jaa ibsaa ammaan tana kan. Galatooma ulfaadhu yaada bareeda kanuma barbaadnu nuti illee. Jaalibsaa osoo Hamzaadhaa fi Abu Sabraddiin hin deemne laali dheengaddaas Abu Sabraddiin salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bareedaadha dheengaddaas nama 1700. Maatiin qabadha tokko na dhukkuba waan ta'eef isin irra basha. Hayyee barummanni kun akka dhagaaniidhaaf miti akka dhagaaniidhaaf maaliin akka ammiira keessa hoggaan galee afaan illee na goggogaa dubbachuu illee danda'u garuu ijoolleen teenya ammallee hubanne. Ijoolleen teenya ammallee hubanne maaliif jennaan hoolaan guyyaa qalansamii harkaa jambiidoodha hoolaa adaloodha ijoolleen tun. Hoolaa adaloo hajuu hoolaa baddaadhaa tokkoon garree kanuma akkana wal jala yaa'eetuma bishaan illee miila duraa kanaan nayitu uummata akkasiiti. An dheengaddaa waan kana lafa babaasee nama 1700 irratti mana Ustaaz Hamzaadhaatti dubbadhe. Namni isarra hayameemmaan tana bilbilli sun achi jira. Bilbilli sun eenyu bira jira? Mucaa san bira jira. Mucaan bilbila fuudhee biraa fiigeeti deemee ammallee paatarnii fidaadhaa jeeti. Inni eenyu teeti takka naa qabaddaa. Namni maallaqa reefuun tana jaalibsaan as nagabbuuse mana kanarratti. Maallaqa risiitii maallaqa falmataadhatti ergamte nu bira jiraa jedhan. Maallaqa jaalibsaa guurii gurraa fudhadhu jaakkataa diimaa birraa gurrarraa achi qabiina dhaggeeffadhu. Risiitii jaallal. Risiitiin nu bira jirti. Ta Jamaal Aliyyi isarra shirata xuudhaaf. Jamaal Aliyyi kofiyyaa uummataa sana mataa kana iddoo hanquma baxxina mataadhaa kana iddoo if kaayee deemu. Risiitii nama san ol baasiin siin jee na dhaga'uudha didde. Risiitii maallaqa falmataan itti fudhate. Yeroo ammaan taraa tana namni ol jala gattaa'ee jira. Laal dubbii tana akka gaarii dhaggeeffadhaa. Maallaqa sani namni tokko loqoda kee dubbateedhaaf nuti nama tokkorraa rakkoo hin qabnu. Nama kana hundaa'uu amantan. Amma kanaas tahee saniis namni mucaa kanarratti shira kana guutuu taate tokkoffaan Jamaal Aliyyiiti lammaffaan falmataadha. Haati duunaan rimayni duuta jaanii isaan booda nama jiru isaaniituu wanni godhan. Ammaan tanaan kara birootiin as jalatti reefu qaamni dhimmi ilaallatu na gaafachaadhaa jiran. Ni argitan bareedduufaa maqaa isirratti hin qaqqabee gaafachuu jira. Ummanni kun summii itti geessanii akka mucaa kana hin geggeessine mana hidhaa jiru nu himaadhaa jechuu jiran. Hattaa qaama dhimmi ilaallatu as jala ture reefuun tana. Laan dhaggeeffadhaa waan takkataniin isiniin jiru. Laga lagaa yaamanii gaara gaaraa yaamanii dheeratee gabaabbatuus ilma abbaadhaa yaamanii jaan dhaggeeffadhaa. Mucaan mana hidhaa kam akka taate adda baafadhaadhaati nutti himaadhaa. Mana hidhaa kamitti akka hidhaa ta'e namni adda nuu baasee qulqulleessee nuu kan nu Abdurrahmaan haa obboleessa yoo Ustaaz Abdurrahmaan. Haya amma takka tana ji inni lammeessaadhaa namuma waan keenya hateen namuma shiran irratti hatetti bilbillisaa achi bira jira. Afaan dhooyfatee bofaafaa jalaa ta'ee jeedalloo kalloo hoolaadhaa uffate. Ta hoolaa nyaachuudhaaf hoolaa fakkaattee nu iddoo dhaabbachuu jirtu jira. Bakka dubbii Ustaad Maamad Bayaan itti haasawamte xil jee namni dhufu gurbaa koofiyaa firra kaayee deemu kadheen gaddaa Abu Sabraddiin faan irraa na qaban suni mana Ustaad Hamzaadhaa keessatti jechuudha. Ammaan gabaabduu dubbiidhaa waaniin isiniin juu jaalibsaa dafaadhaa gabbu'aadhaa maasaan jaraa walit dhufnee paabliik kanaa miti geema akka namni ijarra nu taphatee nuti sammurra taphachuu danda'uudha qabna. Kun immoo self-defense warri faranjii ifirraa ittisuu jaama jechuudha. Kanaafuu
nabira walakkeessaal kadiirrachi dabarree jirraa hirrafuu dubbii tana gabboo abareedduu afaan sheekurra kaatanis gubbaa tattaa'uun bu'aa takkan qabu. Duraanuu harargeen eega namni tokko ka'ee biraa deemee hudduu harreedhaa seene boodarraa qabriidhaa baasuudhaaf olii gadi fiidu. Baasuu hin dandeessan ammoo hogguu sanitti. Amma taammoo kamicha naqas kaddimoo mantakka guwaanjaan takkaa jira. Dhukkubsatee nooyi waachuurra duraan dhukkubarraa ifee guudha jirani. As gubbatti miti mana cufii jaalimsaa haramaasaan jaraa deemneeti nutiis laal yeroo ammaan tana andistoora kiyyaan isinitti himaan dhaggeeffadha. Laal nama aannan siyoo baase ibiddoo baase kajaan sun nama ibidda siyoo baase aannan obaasiin hin jirtu. Annama ijaamtuudhaan na laala biyya faranjiitiif jinni hin beeku namni dura danda'iniidhaan beekan. Tanaan isiniin ja'a obboleessa keenya akkaan taatu akka maleedhaan taatu jala deemnee boollee inni seenetti dhabnee dhabnu mana inni itti hidhaa jiru sanitti falmataanis achi isa bira ol naynee edanu buluudha qabna. Yoo san ta'uu baanne immoo ana jandaa kana keessallee hin jiru mayilallee hin jiru. Tanaan isiniin ja'a galatoomaadhaa miira keessoon galeessa. Assalamu alaikum carra nakan disini. Jira yaanni obsaadhaa. Oh Yaasiin dhuftee haa fudhadhu. Galatooma ye. Ibsa waan islaani jechuu barbaade fitte sanachumaan keessaan haa dhufnu yeroo gaseente messenjere wanta yoo qabatte shirna godhi messenjere yoo qabatte shirna godhi diina isaatti fi fira isaa adda barree jira garuu ammoo mucaan isirritti kan godhame hinaaffaa guddaadha kan lammaffaa warreen jimaa sababa jimaatiin wal qabanii namni waan kana ijoollee harargee bite ijoolleen harargee bitamtee jirti nama meeqaa bitame namoota isirreefu maqaatu ittiin bitamtee jirti. Wanni irra wal dadhabne harargee teenya tana keessa bitamu tanaa wal dadhabne ni bitamte harargee sirri bitamti mucaa irra bitamanii jiran. Tokkoffaa yoo dafnee nutis gara barbaachisuun akka jarri san seera jala nu galu goone malee jarri bitamee jira hanga ajjechaa deemu jarri isa dhaabuun deemuun. Tokkoffaa namni bitame Al-Jamaal Aliyyi kajettan kana. Lammaffaa mataan. Jarri bitamee uummata kana ustaaza kana dhabamsiisuuf deemu jara lamaan kana. Akkasi. Kanaaf nuti nama jajjabaa meeqa harargeen akka dhabnee jira dhoo isaadhaan. Mucaa maraachaniiti eega maraachanii booda tartiiba ala baasanii qaama ajjeesuu deemus itti ramadanii jiran. Itti godhamee jira qaamni ajjeesuu deemus. Amma immoo qaamni seeraa yoo jiraate yoo namni isaanii chi jiraate nuti waan biyya keessa hin jirre bira dhaabbanna. Namoonni isaa obboleeyyee yoo qabaate nuti obboleeyyi isaatis hin beeknu. Obboleeyyen isaa dhufanii qaamaan bakka inni jiru dhaqanii baranii daayireektii deemanii obboleeyyan sababa dhaqanii mana isaatti itti tuman sababa mana isaatti moobaayil isaa itti saamamte sababa meeshaan isaa manaatti saamamte fadhuu masqala fannifata fadhuu kiristaanaawa fadhuu beenteetaa fadhuu ortodoksiitaa waan isaan galcheen qabu isaan ijoolleen ortodoksiidhaa tan amantii teenya qabatte meeqa hedduutu jira fadhuu haa qabatu deemeensa mirga isaati waan nu galcheen qabu nuti garuu sababiin itti manatti itti seenanii itti tumame maali? Sababiin itti hidhamee itti tumame tun maali? Waan fedhe haa ta'u eenyu ka isa himate seera kamtuu isa gaafate eenyu kan na arrabsiyyee dhaqee isa himate seerri jiru yoo isa arrabsi yoo nama tuqe hay muuziqaa dhaggeeffachuun masqaleef duwwaa kaa'ee bar ijoollee masqalaa ta'e isaan amma itti afaan banantuun bar ta'e isaanii wajjin nyaatanii wajjin dhuguu jiranii bar waa fannifatu yoo fannifate maal qaba haa hayyatu maal abbaa isaanii irraa barbaadan tokkoffaa yeroo kun seeraan nu gaafatamu obboleeyyaa mucaa kanaa yoo jiraatan deemanii seeraan nu gaafachuu qaban isaan kan jara qabeenya isaa saame nama moobaayil isaas fudhatee kun hojii ammallee asirratti ol beelutti hin dhaadatu kana angubadhaan ture jala kana hattuu guddaan ka ajjeesuudhaaf deemu kan isa kana ajjeesuudhaaf ablee qirnatee taa'u jiru seerumacha keessaatiin nan dhiisne yookaan gosa isaatiin nan. Yes, thank you. Muhammad kun TikTok ni mama bayaan isa bira ture. Laata dhiiroo maallaqa san keessa wali qabachuu jiramu. Keessa wali qabachuutti hin jiru sammee addanuu haa baasutti booda dubbanna. Muhammad Amaan furadhoo gutakkame. Eeywa galatooma gaafii gaarii gaafattanii kanumaan dubbatu barbaadallee waa'ee TikTok irratti dhugaadha. TikTok mamma baay'allachuu na bira jira. Xiqqaa fi guddaallee na bira jira. Kiyyeessi si bira jira ka isaatis na bira jira. Osoo waa'ee dhimma maallaqaa ta'e hin seenne duratti namni ijaaramuun darasaan irratti ijaaramtuun sun dhugaadha. Maaliif asirratti paabliik irra mul'isu hin ta'u malee waan namni keessannatti barreessee TikTokii kana Muhammad Bayaan tarkaa qaba waan ta'eef guyyaa Muhammad Bayaan laayivii ittiin seenee TikTokii kana.
laayivii ittiin seenee ture tiktokii kana yoo kaa agartan taate. Teekistii keessannatti barraa'ee anna birallee hin gaha waan ta'eef Muhammad Bayaan irratti kaachirratti nama hedduu bilook ta'ee jalaan bilookii jalaayyuu an baasee waa jedhanii waa baay'ee tokkotti jira yoo keessan barbaadan ammoo keessan isin erguu danda'an asirratti osoo hin taane jechuudha. Wanti kun maalirraa muudatee jeetiniin eegasi. Wanti kun maalirraa muudatee Muhammad Bayaan akkana taate nan jedhe. Daarektiin namticha san eegasii keessanillee kun namni sun ammoo namuma asirratti beekamaa na fakkaate fooloo 68 naannoo san qaba. Nama yaani wannoo sun taane. Akkana taate darasaa akkana gootee Muhammad Bayaan abboo ati eenyu ani Muhammad Bayaan an ufuma see waan natti barreesse idaa Muhammad Bayaantu guyyaa laayivii tiktokii yaan seenee ture. Sababa saniif natti barreessanii akkana naan jedhe. Okay, maarree Muhammad Bayaan isa bilbilu san qabdu inni atuu Muhammad Bayaan naan jedhe Muhammad Bayaan wajji waan akkana gootanii akkana naan jedhe. Ergasii amma duuba obboleessi kiyya Muhammad Bayaan illee ni jira anis ni jira maal wanta akkana maaliif barbaachisee jedheni okay harri wal agarraa maali naan jechuumatti narraa cufatee teekistiin na barreessellee hunduu ni jira kaan ammoo sagaleedha wajjin haasofne bilbila isaan eegee bilbila isaa na harka jira. Wanti tookiin gubatu kun waan guruppiin ijaarame beekamaadha kun.